yeroo ammaa kana keessatti naannoo waltajjii kanatti akka dhuftan isin beeksisna. Injifannoo keenyaaf hinaafeetachina itti dhiphattu. Uummanni Oromoo hiree isaa ifii isaatiin qajeelfama adda bilisummaa Oromootiin haa murteeffatu. Irbuun torban gadii fi irbuun torban olii heeraa fi seera keenya nu haa gurtu. Asham isinin jechuudhaan hawwisoon bakka dirreedhaa jalqaba walleedhaa jalqaba.
eegattee ayyaana kana qophii gochuudhaan gosa adda addaa wal du'a.